My name is Ryan Moses, a Christian by faith. Akkam bultan hundi keessan maqaan kiyya Ryan Moses jedhama. Hordofaa amantii kiristaanaati. Barataa injiinaringiiti. Gaafiin kiyya akka amantii Islaamaatti Iisaa fi Muhammad nabiyyi Rabbiiti. Haa ta'u malee akka amantii Islaamaatti nabi Iisaan mu'ujizaa hedduu dalaguu isaa wajjin akkaataan inni itti dhalates uumama jiru irraa adda. Akkasumas hanga ammaa hin duune. Dabalataan Iisaan guyyaa qiyaamaatis falmii dajjaal wajji godhamu keessattis iddoo ol'aanaa qaba. Kanaafuu sadarkaan Rabbiin isaaf kenname kun nabiyyi ol isan taasisu jettee yaadda? Brother Bayan has asked a very good question. He said that Islam believes that Jesus Christ, peace be upon him, and Muhammad, peace be upon him, both of them are prophets of God. Obboleessa keenya Raayaan gaafii gaarii gaafate. Akka amantiin Islaamaa jettutti Iyesuus Kiristoos nageenyi irraa haa jiraatuu fi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamtoota Rabbiiti. Garuu haala jireenya isaanii wal bira qabnee ilaallu Ciisaan alaihi salaam ilma namaatirraa haala addatee hin dhalate. Jechuunis haala ajaa'ibaatiin abbaa malee dhalate. Akkasuma ammaas hanga ammaatti hin duune lubbuun jira. Kanaafuu Ciisaan nageenyi irraa haa jiraatu haala lameen kana qabaachuun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irraa akka caalu goosisuu hin danda'u jee gaafate. Gaafii teetiif deebisaa kannuu xiyyaan duratti qabxii takkaan ifa godhuu barbaade. Amantiilee kiristaanummaan ala jiran keessaa Nabi Ciisaa alaihi salaam itti amanuu amantiin dirqama goote amantii Islaamaa qofa. Nuti Ciisaan alaihi salaam ergamtoota jajjaboo Rabbii keessaa tokko akka ta'e ni amanna. Nuti inni Masiihii yookiin Masaayaa takkaa'uu Kiristoos akka ta'e ni amanna. Walqunnamtii dhiiraatiin malee haadha qofarraa dhalachuu isaattis ni amanna. Hayyama Rabbiitiin du'aa kaasuu isaattis ni amanna. Namoota qaroo dhabanii fi kanneen dhukkuba qomaaxaa yookiin leprasii qabanis hayyama Rabbiitiin fayyisuu isaattis ni amanna. Warra kiristaanaatii fi nuti musliimoonni hanga bakka tanaatti wal fakkaanna. Garuu bakka itti adda baanuun qabna. Bakki nuti itti adda baanuun warri kiristaanaa irra hedduun isaanii Ciisaan alaihi salaam aangoo gooftummaa harkatee jira inni gooftaadha jaanii amanan. Dura irratti gaafii teelameen tanaafin deebisaa seekan. Gaafiin duraa Ciisaan alaihi salaam mu'jizaan dhalate. Walqunnamtii dhiiraatiin malee haadha qofarraa dhalate. Kanaafuu haalli kun Ciisaan alaihi salaam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka caalu hin garsiisuu jettee gaafatte. Garuu akka caalu garsiisuu jechuun gooftaa isa taasisuu hin danda'u. Yoo ati Ciisaan nageenyi irraa haa jiraatu walqunnamtii dhiiraa malee mu'jizaadhaan haadha qoftirraa waan dhalateef Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam caaluu dandahe takkaahuu gooftaa tahuu danda'e yoo jettu taate Rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuraa Aala Imraan ayata 59 irratti kana jedhe inna mathala Ciisaa inda Allaahi kamathali Aadam khalaqahu min turaabin thumma qaala lahu kun fayakun. Fakkeenyi Ciisaadhaa Rabbii biratti akka fakkeenya Aadam biyyeerraa isa uumee tahi jennaan numa tahe. Ciisaan alaihi salaam waan abbaan qabneef gooftaa tahuu qaba jettu taanaan dubbii tana bifa kanaan yoo laalle akka quraanaatii fi akka macaafa keessaniittis Aadam alaihi salaam abbaa fi haadhaas waan hin qabneef gooftaa guddaa tahuu qaba. Adam, peace be upon him, and no mother and father, that makes him a greater God. Quraanaa fi macaafa qulqulluu keessattis bakki takka illee bakka namni tokko waan abbaan qabneef gooftaa tahuu qaba bakki jettu hin jirtu. Rabbii waan hunda akka fedhetti uumamaan ta'eef dandeettii yookiin humna isaa ilma namaa agarsiisuu barbaadeeti kana godhe. Akka uumaatti silaa ilmi namaa abbaa fi haadharraa dhalata. Rabbiin akka fakkeenyaatti Nabi Aadam alaihi salaam abbaa fi haadha malee uume. Akkasumas Haawa haadha malee abbaa qofarraa uume. Fakkeenyi xumuraa kana eegamaa ture ammoo nama abbaa malee haadha qofarraa dhalatu waan ta'eef kunis Nabi Ciisaan alaihi salaam dhalachuudhaan guutamee jira jechuudha. Gaafii teeta lamadaatti hogguun dhufu akka nuti musliimoonni amannutti akkasuma ammaas akka macaafni qulqulluun jedhutti Iyesuus alaihi salaam hin duune. Rabbiin Quraana keessatti suuraa An-Nisaa ayata 57-58 irratti kana jedhe inni hin ajjeefamnees hin fannifamnees garuu Rabbiin gara ifiitti ol fuudhe jee dubbate Quraanni. Kanaafuu gaafiin jirtu Iyesuus alaihi salaam hin duune hanga ammaatti waan lubbuun jiruuf aangoo nabiyyummaatiin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni caala jechuu hin dandeenyu jettee gaafatte. Anis waanin siin joo obboleessoo deebisaan jirtu ergamtoota Rabbii hunda keessaa kan hordoftoonni isaa Rabbi jaanii ilaalcha dogongoraatiin itti amanan Nabi Ciisaa qofa nageenyi irraa haa jiraatu. Ergamtoota Rabbii khabiraa keessaa kan namoonni gooftaadha jaanii ilaalcha dogongoraatiin qabatan hin jiru. Sababaa hordoftoonni isaa dogongoraan inni gooftaadha jaanii itti amanaa jiraniif jecha Rabbiin gara ifiitti ol fuudhe. Akka hogguu yeroo lama deebi'ee dhufu namoota gooftaadha isaan jiru kanneen irratti akka gooftummaan himati ragaa bahuuf jechuudha. Tanaaf Rabbiin Quraana keessatti suuraa Maa'idaa ayata 16 irratti Ciisaan alaihi salaam hogguu lama dhufu Rabbiin akkana jedha. Ati anaaf ragaadha akkaan ani isaaniin nagabbaraan je'iniin
garuu ani rabbii xiyyaa fi keessanillee gabbaraan je'ee dubbate. Haaluma wal fakkaatu wangeela Maatiyos keessattis dubbatamee jira. Guyyaa isa dhumaa sanitti wayita namoonni baay'een yaa gooftaa nuti maqaa keetiin raajii dubbannee jirra. Maqaa keetiin hafuurota hamootaas baafnee jirra. Hojii angootis maqaa keetiin baay'ee hojjannee jirraa miti naan ja'an. Yeroo sanitti an ammoo matumaa waan isin hin beeku. Isin yaa warra hamtuu hojjettan ija tiyya duraa badaa je'ee ifaan ifatti isaanitti hima. Kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Ciisaa alayhi salaam osoo lubbuun jiruu gara ifiitti ol fuudhe. Akka yeroo lama deebi'u san dhaamsa haaree hin barsiisneef. Wayita lama deebi'u waan haaree hin barsiisu jechuudha. Sababiin isaa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ergamaa fi nabiyyi xumuraa waan ta'eef. Akkuma Quraana keessatti suuraa Ahzaab ayata 40 irratti dubbatametti jechuudha. Nabi Muhammad booda sallallahu alayhi wa sallam yookiin eega Quraanni buufame booda wanti amantii Islaamaatti ida'amuu fi irrifamuus hin jiru. Ciisaan alayhi salaam akka miseensa ummata Muhammaditti sallallahu alayhi wa sallam deebi'ee dhufe. Wanti inni deebi'ee dhufuufis waan haaree barsiisuudhaaf osoo hin taane hordoftoota isaatitti akka inni gooftaan ta'inii fi akka nabiyyi rabbii ta'e itti himuudhaaf. Kanaafuu garaagarummaa muslimaa fi kiristaana jidduu jirtu irra hedduu warra kiristaanaa Yesuus Kiristoos alayhi salaami angoo gooftummaadhaan qaba jaanii yaadan. Inumaa yoo macaafa qulqulluu dubbiste guutuu macaafa qulqulluu keessaa bakka takkatti illee bakka Yesuus Kiristoos arraba ifiitiin ani rabbii na gabbaraa joo hin arkitu. Namni kiristaanaa tokko jecha namee hin mamsiisne. Jecha shakkii hin qabne kan Yesuus Kiristoos matuma isaatiin ani gooftaadhaan na gabbaraa joo yoo nagarsiise ani ammaan tanatti kiristaanummaa fudhachuudhaaf qophiidha. Ani waa'ee obboleeyyan kiyya kan muslimaa kabiraa irraa dubbachaa hin jiru. Dirqama kana matuma kiyya irraan kaayuu jira. Ammas dhugaan jirtu yoo macaafa qulqulluu dubbiste Yesuus Kiristoos akka jeetti wangeela Yohaannis boqonnaa 14:28 irratti Yesuus Kiristoos abbaan kiyya na caala jee. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:29 irrattis abbaan kiyya waa hunda caala. Wangeela Maatiyos boqonnaa 12:28 irrattis hafuura rabbiitiin shayxaana baasa. Wangeela Luuqaas boqonnaa 11:20 irrattis quba rabbiitiin shayxaana baasa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 irrattis ofirraa kaasee waan takka illee godhuu hin danda'u. Waan hin dhageenye murteessa murtiin tiyyaas taaqaati. Ani fedhii tiyyoo osoo hin taane fedhinnaa abbaa kiyyaatiin barbaada ja'a. Namni ani fedhinnaa tiyyoo osoo hin tahin fedhinnaa rabbii na uumeetiin barbaada jiru muslima. Kanaafuu macaafni qulqulluun Yesuus Kiristoos alayhi salaami muslima akka ta'e nutti himu jira. Angoo gooftummaa takkaa hin fudhanne. Ifaan ifatti kitaaba hojii ergamtoota boqonnaa 2:22 irratti akkana jedhe. Yaa namoota Israa'el dubbii tana dhage'aa akkuma isinuu beektan Yesuus namni Naazireet nama Waaqni baasa raajii fi milikkata karaa isaatiin isin gidduutti hojjeteen isinii filateedha. Isinis waan kanaaf ragaadha jee dubbate. Kanaaf Yesuus Kiristoos alayhi salaami guyyaa takka illee ani gooftaadha hin jenne. Inni ergamtoota rabbii qaqqaalii keessaa isa tokko jechuudha. Kanaafuu obboleessoo Yesuus Kiristoos akka gooftaa hin tahin amantee fudhattee ani Yesuus gooftaadha jedheen dubbanne. Islaamummaa keessatti sadarkaan isaa maali jedhe malee. Anis ati Yesuus gooftaadha jettee jirta siin hin jennee bara. Wanti inni nan siin jechaa jiru Yesuus Kiristoos akka gooftaan tahin fudhattee hin siin jee. Eeyyan Yesuus Kiristoos gooftaa akka hin taane ni amana. Garuu sadarkaa inni islaamummaa keessatti qabu beekuu barbaada. Obboleessa osoo deebisaasiif hin deebisin dura nuti inni ergamtoota rabbii qaqqaalii keessaa tokko ta'uu isaa ni amanna jee sitti himne. Muslimni tokko Yesuus Kiristoositti alayhi salaam yoo amane malee muslima hin ta'u. Nuti inni ergamtoota rabbii jajjabaa keessaa tokko akka ta'e amanna. Garuu inni gooftaa miti. Kanaafuu ati Yesuus Kiristoos alayhi salaam akka gooftaan ta'e ni amantaa? Eeyyan. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ergamaa rabbii ta'uu isaatti yoo ni amantaa? Ani Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uu isaa ni amana. Inni nabiyyiidhaa oli. Garuu sun gooftaa isa godhuu hin danda'u. Sadarkaan isaatis ifaa miti. Sadarkaan isaa ka dhugaa maali? Inni nabiyyiidhaa oli garuu gooftaa miti. Sadarkaan isaa maali? Inni nabiyyi rabbiiti yookiin ergamaadha. Inni garuu wantoota baramaa hin taane hojjetee jira. Akkaataan inni itti dhalatee adda. Lammata deebi'ee illee ni dhufa. Obboleessoo deebiin ansiif deebise yoo dhageeffattee jiraatte ati Yesuus abbaa malee haala uumama addaatiin waan dhalateef gooftaa ta'uu qaba yoo jettu taate Aadam ammoo abbaa haadhaas waan hin qabneef Yesuus irra gooftaa guddaa ta'uu qaba. Aadam garuu du'ee jira. Du'a aadaa du'e. Garuu hordoftoonni Aadam alayhi salaami waa'ee isaa irratti ilaalcha dogongoraa fudhatanii inni gooftaadha jedhanii itti naman. Bakki dogongorri jiru hordoftoota amantii kiristaanaa bira. Ilaalcha dogongoraa kan Yesuus angoo gooftummaa fudhatee jira jedhu dogongoraan fudhatanii jiran. Sababni rabbiin akka inni lubbuun turu isa godheefis tanaaf. Kanaaf Yesuus Kiristoosis wangeela Yohaannis boqonnaa 16:12-14 irratti Silaamaaniin isinitti himu hedduun qaba. Amma garuu baaddachuu hin dandeessan. Wayitaa hafuurri dhugaan dhufu sanitti gara dhugaan jirtu hundatti isin qaceelcha. Inni ifirraa ka'een haasa'u waan dhagee qofa dubbata. Maqaa kiyyaas ol kaasa jedhe. Dubbiin tun waa'ee nama biraa osoo hin tahin waa'ee dhufiinsa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibsiti. Kanaafuu ati kiristaana dhugaa yoo taate
yoo nama Yesus Kiristoositti amanu taate yoo nama waan inni barsiisettis amantu taate namni wayii karaa dhugaatti si qajeelchu akka dhufuus amanuu qabda. namni sanis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanaafinaan yoo ati nama dhugaan Yesusitti amanu taate Nabi Muhammaditti sallallahu alaihi wasallam amanu qabda siin jechuu jira. Yoo akkasin godhin ati dhugaan amanteen jirtu jechuudha. Kanaafuu ati Nabi Iisatti alaihi salaam ni amantaa? Dubbii Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 hanga 14 irra jirtutti hoo ni amantaa? Kunis waa'ee dhufiinsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haasa'u jira. Kanaafuu ati Nabi Muhammaditti sallallahu alaihi wasallam ni amantaa? Ammaan tana homaa jechuun danda'u. Hayyee tanaafuu kitaaba keessan irratti qorannoo jabduu akka gootuun barbaada. Dabalataan ammoo kaaseta kiyya similarities between Islam and Christianity khajoo yookiin khawaa'ee wal fakkeenya Islaamummaatii fi Kiristaanummaa jawlaaluu dandeessa. Hayyee ni godha. Thank you.